Ashama akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii Beefitech amma immoo viidiyoo ajaa'ibaa hin jaallattu jedhee yaade tokko isiniif qabadhee dhiyaadheera. Innis akkamitti fageenya irra teenyes dhiyeenya irra teenyes iddoo barbaadne teenyes silkii nama tokko xallafuudhaan waan inni haasa'u hundumaa as teenyee dhaggeeffachuu akka dandeenyudha. Ispeeshaalii warreen jaalallee qabdan warreen haadha warraa qabdan yookaan shakkitan ta'e haala ajaa'ibaa ta'een to'annaa keessan jala oolchuu ni dandeessu jira. Darbee immoo namoonnis bilbila garaagaraa qabdan yookiis dogoggortanii siimiin keessan nama harkatti hafee wanta kana fayyadamuudhaan gara silkii keessanitti kallattiimaan audio sana yookiis sagalee sana dabarfachuu dandeessu isiniin jedha. Garuu asuma wanta kanan isin akeekkachiisuu hiriyoota keessan irratti yookiis namoota beektan irratti daba hojjechuuf akka ittiin fayyadamne asumaan isin akeekkachiisa. Gamanumaan warreen maatii chaanaalii kanaa ta'in jirtan subscribe gochuun maatii chaanaalii kanaa taasisanii jira. Viidiyoowwan babbareedoo ajaa'ibsiisoo nama hawwatan adda addaa qabadheen dhufaa jira. Ediitingii adda addaa akkamitti viidiyoo adda addaa suuraawwan adda addaa ediitii akka goonu viidiyoowwan teekinooloojii haaraa aappiiwwan adda addaa qabadheen dhiyaachaa jira. Isa kana gadhiisuuf immoo mooraalii keessan barbaada. Kanaaf subscribe, like, comment gochuun na cina dhaabbadhaa isiniin jedha. Amma kallattiimaan gara viidiyootti dabarraa. Egaa amma kallattiidhaan akkuma agartan gara viidiyootti dhufnee jirra. Jalqabarraa wanta nuyi goonu egaa kallattiimaan gara karaatti bilbila bilbilnu yookiis aappii foon kan jennu sana default aappii kan ta'e sana kan qofa keenya sana ni galla. Erga sanarra gallee booddee asirra egaa waan baay'ee jira. Isa keessaa silkii keessa irraa iddoo biraatti argamuu danda'a. Aangoo irraa iddoo kanatti argama. Seetingii keessa galla jechuudha. Erga gara seetingii keessa gallee booddee wantoota baay'ee jira wantoota nu fayyadan wantoota hedduu jira. Isa keessaa calling accountii galla jechuudha. Bilbila kamirrayyuu akkeedhe jira. Yoo isin rakkise immoo bilbila biraadhaan isin hojjechuu nan danda'a viidiyoo bira. Calling accountii jala erga gallee booddee asitti waan isin filachuu qabdan irra isinii deebi'a. Wanti isinii galuu qabu siimii kamirratti akka hidhu barbaadan filattu jechuudha. Kun kan isin hubachuu qabdan gamanumaanii bilbilli kun bilbila nama xallafuu barbaadaniiti malee bilbila keessa mini jechuudha. Daqiiqaa murtaa'eef bilbila nama sanaa erga harkaa futanii booda wanta kana gootu jechuudha. Itti fufnaa erga as geessanii booddee call forwarding gootu. Erga call forwarding gootanii booddee seetingii sana read godhachuudha. Sana booddee akkuma agartan bilbilli kamillee irratti hidhamee jiru. Isa booddee akkuma agartan jalqaba irratti always forward dha. When busy dha. When unanswered dha. Isa booddee always forward yeroo kamittuu bilbilli bilbilame gara keessan akka dhufu yoo barbaadan asirratti bilbila keessan galchitu jechuudha. Bilbila kan keessan isaatti naakii gochuu barbaadan asirra gashtanii tarnoon gootu jechuudha. Ammaaf waan ani hin barbaanneef an dhiiseen ba'a. Garuu asirratti bilbila keessan isaatti naakii gootan gashuu akka hin daganne asirratti immoo yeroo namni sun biizii ta'ee kaasuu dadhabu qofa akka inni galu yoo barbaadan asitti immoo yeroo namni sun bilbila kaasuu dhiisu qofa yoo ta'e yookiis yeroo inni aansar gochuu dhiisu yoo ta'e asitti immoo yeroo bilbilli sun milkoomne yoo ta'e jechuun haala neetwoorkii ta'uu danda'a haala adda addaa yoo milkoomne ta'e asirratti akka inni dawwalamu gochuu dandeessu jechuudha. Seetingoonni biraa jiru isinitti agarsiisa. Amma immoo fageenya irra teenya akkamitti akka goonu isinitti agarsiisa. Nama sanatti koodii kana akka inni galchuuf itti himtu bilbila isaa irratti koodii kana akka inni guutuuf itti himtu jechuudha. Star 21 riqicha star jettanii bilbila keessan akka inni itti gashuuf gaafattu jechuudha. Maaliif namni sun nama akii gochuu barbaadan sanatti karaa kamiin barbaadan itti ergitu. Sana booddee bilbila isaa irratti erga koodii kana gashee hin bilbila jechuudha. Akkuma agartan call forwarding registration was successful hin jedhee. Amma akkuma agartan waaw haala ajaa'ibaa ta'een bilbila keenya irratti hidhamee jira jechuudha. Amma bilbilli gara kanaatti dawwalame kamuu gara sana dhaqaa jechuudha. Isa kana yoo akka carraas mudate ofirraa cufuuf immoo itti buutanii sana booda call forwarding kan jedhu kana keessa galtu. Ergas keessa galtanii booddee always forward irratti akkuma agartan bilbilli irratti hidhamee ni jira jechuudha. Isa sanarra galuun irraa ni cuftu jechuudha. Akkuma agartan forwarding all calls itti waleera. Isa kana turn off ni gootu jechuudha. Akkuma agartan bilbilli keessan haakingii irraa bilisa ta'ee jira jechuudha. Egaa gabaabumatti haala kana fayyadamuudhaan bilbila nama kamillee xallafuu ni dandeessu jechuudha. Egaa
wanta isin hubachuu qabdan koodii kana haala inni isin amanuu danda'u jechuudha. Otoo inni isin hin shakkin nama kanatti ni ergitu jechuudha. Karaa messengerii kamiyyuu fayyadamuu dandeessu. Mesejiidhaan, SMS'dhaan, Telegram, WhatsApp karaa barbaadanitti ergitu. Aappiiwwan haakingiidhaan itti erguu dandeessu. Sana booddee gaanni koodii kana galchu. Sekeendii muraasa gidduutti bilbila isaa haakii gootu. Silkii namni dawwaluuf kamiyyuu gara keessan dhufaa nama sana adda baafachuu dandeessu. Nama akkamii akka inni ta'e hubachuu dandeessu. Maatii keessan nama barbaadan silkiiwwan adda addaa haala kanaan to'achuu dandeessu isiniin jedha. Viidiyoowwan haakingii kan biraa akkamitti bilbila namaa fageenya irra teenye dhiyoo irra teenye to'achuu akka dandeenyu, onlaayinii irraa qarshiiwwan adda addaa akkamitti argachuu akka dandeenyu yeroo dhiyootti qabadhee isiniif dhiyaachaa jira. Laayik, kooment gochuun na cina dhaabadhaa. Sabskiraayib gochuun chaanaalii kana guddisaa wajjin guddinaa isiniin jedha. Amma viidiyoo itti aanu wal agarruutti baay'ee.